Akkam nagaa jirtu hordoftoota abdii koomeedii. Mucattiin gurraattiin asirraa agartan Khadija tun obboleettii isiiti. Obboleettiin isii tun heerumtee jirti. Khadijaan waggaa 43 hangafa. Hagammaa hin heerumne. Sababbiin Khadijaa heerumuu diqqoo bifa kanaan gurraachatti. Ilkaan kana gurguddatti wajjaa gabaabbatti. Khadijaan hadha garuu heerumaan badhaafamtee isin hin jedhe amantu. Khadijaan yeroo dheeraa rabbitti booyaa turte. Yaa rabbi, qaamnummaan dhiiraa qaama kooseen tuqin addunyaarraa nan godaasisiin. Anosuu dhiira hawwu du'aa jira. Yaa rabbi, jettee rabbii fi kadhatte. Rabbi sin dhaga'eef. Dargaggeessi ajaa'ibaa tokko kaadhimatee kunoo intala tana fuudhe. Dargaggeessi kun icciitiin intala kana fuudhuu maali jedhanii wayita qoratan isii akkana jettuun dhagaye. Salaattee kaatee yaa rabbii koo ani waggaa 43 guutuu dhiirri qaama koo hin tuqin. Anosuu dhiira hawwu addunyaa kanarraa godaanaan. Yaa rabbi wanti si kadhu tokko jiraate waan takka qabeenyas waan biraas sin kadhu jaarsuma tokko na argamsiisi. Dhiiruma tokko na argamsiisi. Isuma argadhee qaamni koo qaama isaa tuqee guyyeema san gammadee jiraachuun fedha. Namoonnis na arrabsu na foggoru funya muree naan jedhu gabaabdu naan jedhu bifa kootiif ilaalanii manatti na dhiisan. Yaa rabbii koo jaarsi sirraa argama malee guyyaa keessa wanni argamu hin jiru. Yaa rabbi ati naa murteessi jettee kadhatte. Sa'aa kana inni sin dhagaye garaa laafeef maali jennaan namni intala gurraatti yookaan qaama muraa yookaan harka hin qabne yookaan miila hin qabne nama qaama godoloo ta'e yoo fuudhe rabbi biraa akka ajrii argatu innis ni beeka waan ta'eef Mustafaan intala tana fuudhe. Mustafaan isii fuudhutti baay'ee gammade jedhan. Namoonni baay'een hirraa jeeffatan. Gurbaan dargaggeessi kun intala kana icciitii maaliitiif fuudhe? Maalirraa argatee fuudhe? Jedhanii baay'ees ni ajaa'iban. Garuu inni rabbii ofiitti ol kennee agartee fuudhe jechuudha. Rabbi ofiitti ol kennee fuudhe jechuudha akka boru rabbi biraa mindaa argatu akkasii wajjin gammadee jiraatu. Mustafaan yeroo baay'ee isii akkana jedhaniin ati jaarsa dheebotta warri bareedaanuu warra sirra bifa qabu warra sirri wajjaa qabu jaarsa dhabee taa'aara. Ati yoo jaarsa hawwitu nama ajaa'ibda. Boru rabbiin jannata keessa akka si heerumsiisu du'aa godhi malee addunyaa irratti akka jaarsa argan abdii mudheen. Abootoo hibadhu natti hin farrisiin an rabbii kiyya kadhadheen jira. Rabbiin koos na hawwaata in argadha jettee abdiidhaan rabbii fi kadhataa turte. Rabbiinis jaarsa kana fakkaatu dargaggeessa waggaa 30 badhaaseen. Innis akka malee jaalate qalbii qaamaa guutuun fuudhe. Waraqaa mallatteessee kunoo BBC'n hundi gabaastee Aljaziiraa bifa hundaan namni baay'een bakka miidiyaan garaagaraa gabaasee uummanni yaa'ee sargii waltajjii guddaa godhee namoota garaagaraa affeeree hoteela guddaarra fidee affeeree beelloo uffisee bifa kanaan Khadijaa fuudheen jechuudha. Khadijaan baay'ee gammadde. Baay'ee tokko gammaddee jechuudha. Obboleeyyan kiyya fokkatanii heerumuun dhaban dheeratanii heeruma hanqatan rabbiin jaarsa of biraa namaa kenna malee isin harkaan qabdan. Yeroo baay'ee an bareedaadha akka fedhetti heeruma yeroo fedhetti heeruma warra jedhu argaa jira. Garuu hagammaa osoo hin heerumin kahaa fi agaara argaa jira. Anin fokkadhaa lakkin heerumu jettee abdii muuriin hin heerumta. Jaarsi rabbi biraa namaa dhufa malee harka namaatii namaan dhufa. Kanaafuu Khadijaan hadha heerumtee bifa kanaan gammaddee jiraatti. Mustafaan illee haa galatoomu ajrii rabbi biraa kafalamuuf isinis warra jaannata waliin galu haa godhu.